Oho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hawaasa keenya gaarii. Dhiifama insha Allah. Viidiyoo FB kana gubbaa irratti akkanatti hawaasa hedduu jalatti taag tahee hawaasa hedduutti hiraarsaa jiru tokkoof akka gootan. FB keessan iddoo wanni kanarra dheeyitaniiti. Bakkittoo sarara sadii kanarra kana galtuutaniiti. Akkana rakkiftan yeroo takkaafsamee keessa rakkiftaniti. Setting and privacy kajoo kanarra dhoytan. Achii booda yeroo takkaaf ammaas settings kajoo irra dhoytanii viidiyoo harkaadhaaf hin tolle waan safuu namaa cabsee waan namni ijaan harkoodhaaf illee hin tolle tokkodha. Wanni san ati osoonii fi beekteen ta'in namni si jalatti godha. San waan ta'eef hedduu bakka kana if eeggachuun barbaachisaadha. Akkanatti guunii fi setting keessa gadhaytan akkana ol harkiftan bakkittoo profile and tagging ijoo kanarra dhoytan. Bakki kuni akkanatti friends yoo jiraate friends kanarraa olii gootan. Kan jalaatis akkasumatti olii gootan. Everyone yoo gootan ammoo namni si jalatti godha olii gootan. Amma isin biraa qulfiin kun yoo banaa jiraatanii cufattan. Akkanumatti kanaas akkasumatti olii gootan. Kaanis akkasumatti kanneen hunda akkanuma cuftan. Wanni beekuu qabdan namni isin aad godhatanii waa aadii walii qabdan si jalatti godhuu ni danda'a. Guyyaa guyyaan ammallee itti deebi'aa check-up godhaaf ilaaladha. Namaanis ni eegijaani. Anillee yoo ni fina jalatti argitan natti himaa na beeksisaa. Nama taagna jala godha waan ta'eef ani waan akkanaa quban qabu. Akkasitti beekaadhaan isin jaa jawaadhaa viidiyoo kana share waliif godhaa.